Ashama harka fuuni ilmaan Oromoo kabajamtoota fi jaalatamtoota akkasuma hordoftoota YouTube channel Abdii Show akkam nagaa jirtu isin jecha har'aan tana xiqqashoo ajandaa bareedduu wayitiin qabadhee isin fi ajandaan sunis maali yoo jettan taate happy birthday mother waan jedhamu guyyaa dhaloota haadhaa yookiin guyyaa kabaja ayyaana haadholii kennati. Guyyaan kun guyyaa nama hundaa biratti jaalatamuu fi guyyaa addunyaan dinqisiifattu guyyaan immoo guyyaa addunyaan kabaja haadholii fi bakka jiranitti kabajan jechuudha. Kanaaf nutillee ka qabnuuf kan qabnillee akkuma qabnuttis bakkuma qabnuttis ayyaana haadholii kennaa kana kabajuu qabna. Namni haadhan qabne hin jiru, namni haadhan jaalanne hin jiru. Bakkuma jirtanitti isin martu kabaja haadholii kennaa kana akkuma isin hordoftani akkuma isin kabajan abdiin qabaanillee namni haadha ofii hin jaalanne hin jiru. Haadha jechuun utubaa jireenyaati. Haadha jechuun lafee dugdaati. Haadha jechuun abdii jiruuti. Haadha jechuun bu'aa bayii rakkoo hunda keessa ittiin qaxxaamurtee jireenya kee ka fuulduraa ufitti abdii hortu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanitti namni haadha ofii hin jaalanne hin jiru. Haadha jechuun guyyaa kamuu guyyaan isii guyyaa kamuu guyyaa kabajamuu qabu. Osoo waggaan ta'in, osoo ji'an ta'in, osoo torbiin ta'in, osoo guyyaan kabajame hedduu namatti tola. Garuu carraa jireenyas ta'ee carraa immoo waan adda addaatti nama mudatus ta'ee kuni kanaan ta'ee ayyaanni haadholii osoo guyyaa lakkaayatin, osoo torbii yookiin ji'a yookiin waggaa hin lakkaayatin, osoo waggaan yookiin immoo guyyaan ayyaana haadholii kennaa kabajee namatti tola. Kanaaf bakkuma jirtanitti isinillee hordoftoonni YouTube channel Abdii Show warroonni subscribe godhin subscribe naa godha. Akkasuma warreen YouTube channel kiyya subscribe gootan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ammaan tana akkasuma kun asumatti dhumate waan isinii dhaamu tokkitti qaba. Isin sun maal yoo jettan taate shamarran keenya yookiin ijoollee biyya Kuwait keessatti rakkachaa jiran hedduun isaanii achi keessatti wallahi hedduu rakkachaa jiran. Isaan kanaaf sagalee haa taanu isiniin jedha. Namni rakkatee waan qabatu hin beeku. Namni biyya ambaa keessatti rakkatu waan borutti dhufu waan irra jiraatu hedduu itti ulfaata. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanitti sagalee walii ta'aati. Abdii walitti toraa wal jajjabeessaa isiniin jedha. Ani kan isin waliin ture Abdii Show YouTube channel kee subscribe naa godhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Hedduu galatooma.